Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna. Isin irraa baduu kennaaf garuu dursinee dhiifama isin gaafanna. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabraa oduun jalqabaa. Nagaa feenaa nu mariisisaa jedhe kan jedhame muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yoo ta'u, muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaattaa fi akkasumas hoogganaa gamtaa Afrikaa duraanii Muusaa Faaqii waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii akka jalqabsiisan akka gaafatan dhagahamee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa har'a gara Soomaaliyaa imalanii turan yeroo inni dirree xayyaara Moqaadishoo ga'etti mortaara dhukaasuun haleellan irratti akka yaalame dhagahamee jira. Mortarri dhukaafames gaaraajii buufata xayyaarichaa keessa bu'ee jedhamee jira. Gara biraatiin immoo dhimmi imala isaa ijoon meeshaa waraanaa United Arab Emirates irraa argate kallattii kanaan galfatuu akka yaadee fi kana amansiifatuuf garas akka deeme ta'ullee osoo hin milkaa'in hafee jira jedhama. Oduun itti aanu gaalli karrayyuu hedduun bishaan summaa'ee dhuguudhaan dhumuun dhagahamee jira. Akkasumas hongee fi beelan uummanni karrayyuu qe'ee isaatii irraa sababa kirkira lafaatiin buqqa'e miidhamaa akka jiruuf akkasumas hongee fi beelan rakkoon hamaan isa mudate jedhamee jira. Nutumsaa jechuudhaan gargaarsa gaafatee jira. Oduu kanas dabalata isaa qaba. Oduu olmaa Oromiyaatiin waraanni loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa bakkoota garaatti waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo argachuu beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Nu mariisisaa nagaa barbaannaa ni mari'annaa kan jedhe muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kan kana dura marii marsaa sadaffaa yeroo meeqa gaafatamee dide kaan dhabamsiifne kaan baqachiifne nagaa finna jedhee lola filate afaan qawweetti amanee opereeshinii guyyaa 40 labsuudhaan hojii itti kan fufe amma milkaa'uu dadhabnaan humni waraana bilisummaa Oromoo humna isaatii ol ta'ee kana hubannaan marii barbaannaa nu mariisisaa jechuudhaan pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyaattaa fi hoogganaa gamtaa Afrikaa duraanii Muusaa Faaqii gaafii dhiyeesseefii jira. Jaarsummaa nuuf kottaa jechuudhaan waamicha taasiseefii jira. Inni kana haa jedhu malee ammallee qaamonni garaagaraa waamicha isaa kana kufaa taasisanii jiru. Gowwoomsuuf yeroo itti dabarfatee yookaan itti fudhatee bayyanatee deebi'ee lolatti galuuf tooftaa filate jechuudhaan namoonni hedduun harkatti kufaa taasisanii jiru. Sababni isaas marii ABO fi KFO'n gaggeessan duuban shirri xaxamee akka jiru namoonni hedduun tilmaamanii turan. Shirri xaxame sunis amma qabatamaan ifatti mul'atee jira. Shirri tures ibsa ijjannootti harka naqatuun ibsa ijjannoo baasanii kan turan kallattii kan kaa'e muummicha ministeera Itoophiyaatti jedhamee jira. Akkasumas ibsa ijjannoo kanatti fayyadamuun waan barbaade argatee jira jedhamee jira. Kunis tooftaa kana fayyadamee naannolee ollaa Oromiyaa irratti duulchisuudhaaf kan yaadame jedhamee jira. Ibsa ijjannoo kanaan wal qabatee namoonni hedduun qeeqa kan dhiyeessan yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin qeeqa dhiyeesse. Ibsi ijjannoo kun waa'ee magaalaa Finfinnee, waa'ee magaalaa Dirree Dawaatii fi Moyyaalee akkasumas daangaa Oromiyaa kan yeroo isaa eeggatee miti jechuudhaan gabaabamatti kaa'ee jira. Kallattiidhaan shirri ibsa ijjannoo kana duuba ture magaalota Dirree Dawaatii fi Moyyaalee ilaalchisee akkasumas daangaalee Oromiyaa kallattii garaagaraatiin rakkoo keessa jiran caalatti rakkoo keessa akka galan mormiin akka irratti uumamu naannoleen garaagaraa Oromiyaa irratti akka duulu kan taasisu. Kanaan wal qabsiisee naannolee ollaa mormitti galchuun naannoo Oromiyaa irratti duulchisuuf kan kaayyeeffame jedhamee jira. Haala kanaan gabaabamatti Oromiyaa waraana keessatti galchuu